Meela amma dhaggeeffattoota keenya obboleessi na biratti argitan kun suura baay'ee harkaan baay'ee kaasu. Anuma fakkeessedha suura asirratti isinii kaa'u kana. Sootuna anaamni illee akkanumatti kaasee nunaabe. Walii areeda koo kanatti koo haphisee inni asirratti akkasiin argitan areedni koo baay'ee bu'uudha. Mee akka maqaa kee fi akkamitti akka suuraa jalqabde nutti himi. Maqaan koo Addisuu Guddataa jedhama. Suuraa kaasuu eegale. Shaambaa uftee? Shaamburratee naannoo Shaambuuti. Shaanqubuu naannoo Shaamburraati dhufe. Suuraa kana kaasuu jalqabe obboleettii koo biroo dur kaasee ture. Sababuma isheetti eegale suuraa kaasuu. Amma eessarraa baratte? Maal baratte? Amma naannoo Finfinnee baratte. Naannoo jedhamu achitti baradha. Arkii baratte? Artii. Baay'ee gaarii baay'ee gaarii. Dorgommii kana dorgomtee turte miti ree? Dorgommii kana dorgomeen ture. Garuu samiidhanaatti kan mo'attu. Egaa sattaan illee samiidhanaa yoo milkaa'u baattu illee sattaan akka baay'ee mo'attu nan beeka. Amma baay'ee haala bareedaan kaasaa jirta. Anumaan illee baay'ee na ajaa'ibsiifteetta. Akkam dirooyingii jaallata turte? Jaalala dirooyingii kan nurraatti kan ta'e. Mee anillee xiqqoo amma suura kana yayyaalaan ture. Mee maal gochuun qaba? Guyyaa tokko lama harka keessan kana naa ergiftu. Mee warreen dandeettii aartii waan akkasii qaban kana waan dhaamtuuf qabda? Kan itti ani aartii warri danda'aniif kan dhaamu aartii addaan kutuu dhiisu ijoollee danda'an waan jajjabeessuu fi gorsa naannoo kennu muuxannoo dabalataa akka argataniif nama dandeettii aartii qabu biraan gahuu waan akkasii yaada. Baay'ee gaariidha. Mee akkam namoonni jechuun alarra jiran waan akkasii isin gargaaru jechuun wantoonni isin namoota ala jiran irraa waan akkasii irraa jechuun feetan jira. Jechuun haala jechuun wantoota meeshaalee garaagaraa argachuu waan akkasii wal qabatu jechuudha. Yoo danda'ame argachuun baay'ee muuxannoo warra qabanii dandeettiin irratti dabalatame waan danda'amutti yoo gargaarsa ta'e baay'ee gaariidha. Ijoollee nama baay'een jiru kan sababa kalaqaa birooshin naamuu hin qabneetiin warri duubatti hafan jiru. Warri duuba gara fuulduraatti ba'an immoo warra gargaarsa argatanii fi waan ta'eef hundumtuu gargaarsa godheefi hin jedhu. Kanaaf jechuun wantoonni garaagaraa akka nama rakkisanidha natti miti. Jechuun akkam namoonni keenya baay'een isin jajjabeessu amma karaa keessa isin quunnamu namoonni haa jennu abbootii qabeenyaas ta'ee yookaan namoonni bakkee jiran waan akkasii kun isin quunnamu isin jajjabeessu. Baay'inaan kan nama quunnamu warra suuraa nakaati jedhanii namoonni gorsa garuu hundumarraa warra nama jajjabeessitan galatumaa jechuun namoota jabaa turuu fi warra jettan dhugaa galatuun jedhan. Galatoomi dhumarratti wanti jettu yookaan dhaamsi qabdu jira tarii yaada gaggeessitu waan adda. Yaadaan qabu ijoollee warra aartii dandeessan muuxannoo qabdan irratti of dabaltanii itti buuftan abdii hin kutiin irratti aartii keessan irratti jajjabeessaan jedha. Galatoomi nagaa ta'aa yeroo biraa immoo nama biraa qabattee nufa amma gidduu kana warri kaanis dhufnee si dubbisnaa waadaa naaf galaniiru isaanis qabateen isin biyyaadha. Agarsiisti garuu egaa jallaa jirtu waan diimtuu sana tuqaa nagaa ta'a.